Abbaan gumii haati gootu tasa gochuun danda'u bakka kanatti dhiirri amma dubartiin gahu kanaafuu akkiin haadha abbaa jaaluu danda'uun nabiin kan see jaalchisan sadiif tokko ta'uun namni hilmaa jechuun barbaada. Lammaffaa irratti ammootu wanta lichi gaafachuu barbaade sababni isin biyyaa baateef maali? Nandaga hojjete dhoysite waa jechuun rabbi si dhagahaan dandeessu dhokachuu bu'aan obbolummaan qabu irraa arabni gaariis ni jirti. Anfachuu yaa hiikwatalee mangaarii dhoftu wachuun yaa dubbee dudduuba maqaa walii nyaachuu. Hinolu jeza fi rabbin birar gachuun kanaaf yabbulaa kochin sin eeggachuu kunuuf sollomuudha rabbitti bakachuu waaqibaan waa tolchuu mootiin duniyaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri ammoo firii family jalatti argamtan hundi keessanuu akka nagaa qabdanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni amantaa biraa ashama harka fuunee jirtu isiniin jedha. Hadda mana family dhufnee jirra. Maaliif dhuftee laatatii ashuu mana ammoo jechuun keessan hin oolu. Hadda ammoo gaafii muraasa wayii gaafachuu barbaada. Inshallah viidiyoo kee kana dhaggeeffattee eegesii barreeffamaan naa deebifti, viidiyoon naa deebifti. Inshallah oolumaanii agarraa jechaadha. Anillee yaadni kiyya inshallah amma booda hawwiin kiyya akkanatti abaayaa uffadhe akkana dhuguu barbaada. Ani kiyya hiqaabiillee uffachuu fedha. Meedwaayina godha warri uffadhu hiqaabiillee naan jettanii komantii jiraatti naa barreessa. Warri akkanuma uffadhu kootu gaafa maraa yoon akkana uffadhee dhufe maaliif abaayaan qayyarra akkanaan hin jenne ani haga danda'e tokkoon yassanii tokkoffaa yuutuubii dalaguun kunuu galata guddaa. Kanaaf haga dandeenyeen haga tokko yuutuubii kanarratti illee yoo rabbiin nu laaffiseeni uffatuma meenu sattaroo uffatu barbaadeeti. Yoo bareedu barbaanne immoo abbaa mana keenyaa biraa akkasuma immoo mana keenya keessatti kophaa keenya yoo bareenne santurra gaarii kinniisarra tiisisarra kinniisa fedha jecha namni kinniisa kana garuu damma isaa isa nyaachuu fi ganaa wanta garagaraatti aarsanii akka cinqiin jechaadha. Waan mi'aawuuf wanti mi'aayu hin dhokata jechaadha. Wanti ammootu namatti hin tolle bakki maratti simni irra deema jechaadha. Kanaaf nullee gaafa immoo uffata akkuma arginu uffannee ofirraatti mulqinee jenne nama kan tosilaala booda immoo si jibbuu danda'ama jechaadha. Gaafa tokko sattartee deemtee isima isaanii akkami argaan nama hedduu taawwa jechaadha. Kanaafuu gaafa immoo sattartee jettee abbaa mana keetii bichaaf mudhatte waaw mashallah abbaa mana keetii illee si jaalataa si kabaja jechaadha. Maaliif isa bichatti mudhatta waan ta'eef. Kanaafuu hadda ammoo wanti dhufee fi ani mana ammoo family kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii tiyya qaalii jechaadha wanti dhufee fi gaafii gaafachuu barbaada. Maal jetta isin? Gaafiin kee tokkoffaani ammuun eessatti dhalatte, eessatti guddatte jechuun barbaada. Lammaffaa irratti ammootu wanta lichi gaafachuu barbaade sababni isin biyyaa baateef maali? Eega biyyaa baate yoo muudannoon isii keessii mudate ni jira yoo jiraate sadi ka itti gammadde sadi ka itti gaddite yoo jiraate naaf himi jedhaanii. Addunyaa tanarratti odoo rabbi sii godhee qabeenya siif kenne awwalatti maal hojjettaa jedhaanii. Arfaffaa irratti hawwiin kee kaf duraa hoo maali jedhaanii. Shanaffaa irratti
wanta isin jedhu gaafima gaafadha. Haga biyyaa baate kana biyya bahuu kee kana itti gammadamoo itti gadditaa jedhaani. Yoo ka itti gadditamoo sababni isaa maali? Yoo ka itti gammadamoo sababa isaa waliin lafa nuu kaayii jedhaani. Gaafii jahaffaan ammoo buga biyya namaa kana dhufte wantoonni ati biyya namaa kanarraa faayidaa argatte barumsa diiniitiin haa ta'u barumsa duniyaatiin haa ta'u mee maalii jedhaani. Sababa akkaataa itti barumsa diiniilee maashaallah tabaarakallah cimtuudhaan hin beektanii mee akkamiin akka barattee ufu maal akka dhaamtu isii gaafadha. Kabajaa fi jaalalaanii jechaadha. Gaafii torbaffaa Oromiyaa keessaa biyya tamudoo jiraadhu siin jedhanii sitti tolaa jedhanii. 8ffaa uffata aadaa Oromoo keessaa uffata aadaa biyya kamii uffachuu jaalattaa jedhanii. Eega 9ffaa eega yuutuubii kana banattee wanti ati itti isarraa hubattee itti gammadde hoo maali? Wanti atammoo isarraa argitee inni yookiin si gaddisiise hoo maali? Sababa isaa waliin lafa nuu kaayii jennaani. 10ffaa warroota yuutuubii dalagan kanaanoo maal jetta? Ilaalcha baay'eetu jira waan ta'eef namni gariin ammoo warroonni yuutuubii kana irra jiranii akka waan warri fakkeenya waa'ee yuutuubii kanaa hin beekne waa'ee yuutuubii kanaa barataa hin jirre ilaalcha addaatiin nu ilaalanii jecha garagaraa jechoota hamaa nama jedhutu jira. Isaan kanneen yoo dhaamsa akkamii qabda? yuutuubiin kunoo yoo ati waan khayrii irratti daladde khayrii maafi itti milkooftamoo waan khayrii irratti daladdellee kanuma sharriititti herreegama ittaati. Namni tokko yuutuubii kana irra ol baatanii hojjettan jedhee jechoota ilaalcha badaa nuuf kennee jechoota hamaa dhagayaa rangara kiyaan. Isin waan akka jetta warroonni koomantii jalattillee shamarran yuutuubii daladdu kun sirrii moo sirrii miti? Itti aansi ammoo yoo sirrii jiraatan jabeessaa, yoo sirrii hin jirre ammoo nu gorsaa karaa seeraatti nu deebisaa isin jaasmaan kabajaa jaalalaa isin gaafadha. Itti aansee 11ffaa yeroo baay'ee ilaalcha addaatiin namni tokko shamarran ala baate ilaalcha garagaraatiin ilaala. Hadda immoo gadi fageenyaan isiniif hima jecha. Tokkoffaan gaafa xalabaa irraa bayu ana namni na janajjanee na baanu dhiiraa waliin haasa'ee dhiirri na baanu mana xalabaati. Rakkoo baay'ee tokkotu na mudate jechaadha. Mana arabaa keessatti warra bira dalagu sanii biratti baay'ee rakkoo guddaa haga lubbuun tiyya bahutti na mudate jechaadha. Gaafa san rabbummaan kiyya na gargaaree rabbummaan kiyya na dhaabatee alhamdulillahi rabbil aalamiin na baase jechaadha. Bahee hoo hin dalagadhe eega bahee ammootu ala yoo bayanii namni ala jedha. Ala baatee mana xalabaa keessa teette garaagarummaan hin jiru. Namni kaayoo qabu wallahi bakka hundattuu kaayoo qaba. Mana xalabaas teette durri yoomuu ni dandeessa. Alas baatee yoo kabajaan dalagattee kabajaan ka galtu taate kabajaan galuu ni dandeessa. Namni si dhorgu hin jiru. Madaamima mana xalabaa ati biraa baate san ani alatti bira dalaga. Kana hin dogongorin. Mallaquma sii kennamu santu isiifis kennama. Mindaan dabalama ni dabalama. Yoo ati karoora qabaattee itti hojjette mindaan alaa guddaa guddaadha. Yoo ati karoora qabaattee boru rabbiin guddaa ta'ee xiqqoo ta'e ittiin milkooftan jiraatte rabbi xiqqoo achi ittiin dalagattu sanii si milkeessuu danda'a. Rabbi guddoo asitti dalagattuun tana yoo hin milkooftuun jiraatte waan garagaraatiin si harkaa qisaasesse itti milkaa'uu dhabuu dandeessa. Kanaafuu tokkoffaa nu'u warri shamarranii kun kabadii ofirraan kan yaalullee anumaaf si ka maqaa oltolosaarullee anumaaf si jechaadha. Tokkoffaa shoo jedhanii harree gurri tokkochaatti uumamu.
shamarran ala baatee akkas taatee maalii taatee garaagarummaa shamarran biyya alaa hin jiru. Xalabaa jiraadhu ala jiraadhu. Intala kaawwa qabu taatu alatti illee akkuma xalabaa sanitti dalagattee odoo mana tokkocha keessaa hin bahin uf jijjiirtee biyya teetii deebuu dandeessa yoo nama kaawwa qabu taate. Yoo ammoo xalabaa san jiraatte nama kaawwa qabne yoo taate kafee tolii yeroo sanitti yoo fakkeenyaaf araba ija argatte akka feete ta'uu dandeessa jecha. Yeroo hunda arabni teettee si beektu. Waan akka beekaa achamu mallee bakka kanatti. Yoo ammoo rabbi sii godhee araba san rabbi sii laaffisee kaleessa xalabatti sii laaftee jawaala keessii bittee mallaqa ji'a jaansii kennitu taate alattis ni jira. Arabni gaariis ni jirti. Ka akka yeroo ala baates akka xalabaatitti dararamaa mallaqa keessi dhoorgatantu jira. Xalabattis ni si dhoorgatan mallaqa. Garuu paaspoortii qabdaa kassastee fudhatta yoo ramaan sii laaffisee fudhachuu dandeessa. Yoo yeroo ammaa kana keessatti ammoo ni ulfaata jechaadha. Garuu irra caalanoo tarahmaaniiti. Waan ganama rabbi sii lallabe xalabaa jiraadhu ala jiraadhu. Qooyi ala yoo jiraatte dhiirri mana arabaatitti dhufuu danda'a buleetti yoo ofii kaatee itti hidhatte malee. Ofii kaatanii deemtanii badiitti daladdanii eegasii waan hin taane daladdanii shamarran ala baate akkas taate. Kun dogongora guddaa. Warroonni akkas jettanii odeessitanillee wallaahi dogongora guddaa. Ala jiraadhu mana jiraadhu. Yoo dalagatta ta'e atiin isiin xalabaa jirtuu fi atiin ala jirtullee garaagarummaan qaban. Achi xalabaa teettee yoo ammoo kafeetu waliin nama biyya namaa waliin akka feetu taate atiin xalabaa jirtullee faayidaan qabdu. Amshee maalii kasi baasu? Karoora sammuu qabaachuudha. Kaayoo kee qabaachuudha. Haadha abbaa tiyyarraa fagaadhee ka ammoo jalaa hin baane ka balballi isaa yoo hin cufamne eenyu kaaliq ol kalq akkasi gubbaa jiru beekuu qabda. Ilmi namaa ni dogongora. Ni dogongora. Dogongora sanoo sirreeffatee ni sirraa'uu danda'a. Yookaan dogongortee kalee si baasee ilmi dhiiraa yookaan inni nama gaarii ta'u waliin bultii jaaradhu nagahaanii bultii tee dhaabadhu waliin dalagadha gara biyya teetii gari. Lakki hamaa ta'a dhiisii bakka biraa deebiin. Dalagadhu akka intala namaa uf jijjiiri kanallee faayidaa siif hin qabu biyya namaa tana keessattuu jechaadha. Dhiirri kalas takkatti sii dabe taanaanii dhiisii bakka dalagadhu akka intala namaa uf jijjiiri. Inni sun borusi kadhata jecha borusi warwaata jecha. Kanaafuu ati nama kaawwa qabu taanaan bakka kamittuu ni milkoofta bakka kamittuu ati jaalatamtuudha. Kanaafuu shamarran ala baatee akkasii shamarran ala baatee mana jiraatte manuma madaamii keessa daladhi. Manuma madaamii ati akkati jirtuu san atachis silsilaata warqiitiin siidhanii dalagaarta shiituma ati godhatte kushiina amatti daladdu dalagaarti. Kanaafuu warroonni ilaalcha biraatiin shamarran ala baatee akkas taate yookaan daran ta xalabaa jirtu sun ta alaa caala duruyyoo ta'uu dandeessi. Qooyi ta xalabaa jirtu tokkotti fayyadamaa jirtu yuutuubii fayyadamaa jirtu ni fayyadamte. Ta kaayoo qabdu fayyadamtee meeqatu eeggate. Ta ala jirtu meeqatu akka xalabaa baatee mana tokkocha seenee dalagatee gara biyya ofii nagahaan gale. Ati kaayoo qabda ufsattarte taanaan ufsattarte jijjiiramuu dandeetta. Bakka kamuu jiraatu xalabaa maani manni arabaa manuma arabaati. Dhiirri mana dhufee sitti dhufu hin jiru yoo ati kaatee itti hidhatte malee. Akkanumaan maqaa waliin balleessina. Akkanumaan walii hin xureessina. Akkanumaan xurii hin taane walii hin xureessina. Qaqaan taane ofumaa walitti hin dibina. Warri biyyaa fakkeenyaaf sitosii waan hin taane qaqaa itti fakkaatuu danda'a. Amma kana keessa alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galanni haa ga'u maashaallah tabarakallah waggaa 6 jira. Yoo ati jettee nagahaan dalagatte arabni si jaalatti. Arabni asan nama biraa walii gad deemu hin jaalattu. Ati nama kaayoo qabu ta'e. Ati nama ammoo dalagatee of jijjiiruu fedhu ta'e. Eenyu nuus hin jibbu. Kanaafuu waan hin taane haga dandeetteen tattaafadhu ati. Taanii rabbi irraa kadhadhu. Ammoo xurii hin taane walitti hin laaqina. Dhiirri mana arabaatti dhufee si fuudhee hin jiru. Abbaan fedhee deemee yoo akka fedhe ta'e saniif jecha maqaa hin jirre walirra hin kaa'ina. Shamarran ala baate meeqa kamtu jira? Tadiin rabbii barataartu.
تكايو في كرورو في قل من جتي قرب يو في تقل تأمو ستي ربي جار سجاري قولي في علمو قولتي علمو في ولي أبا منو في جاري وقباتي ولين قمت شنجرات هرتو ميقا تجر طلبا جراتي على جراتي شمرن بيا عربا غرغرو من قبل أما وان هنتان وقول الرنكاينا بورو أتي تايلمو أرغتين بورو الموتي أرغتو ديمت وان هنتاني نمر روكيت بورو الموتي أكتاتم بيت أتي موكا ألتي قبلو الموتي سون بكا جيتو هم بيتو وان هنتاني نمر رنكاينا وان هنتاني ولركيتاني ولي أمو مكاهين تريسينا بيت اللي وان هنتاني أوديسيتاني ولي هم برجاجسينا شمرن بيا ربا طلبا أنا مالي أكس ملك غرغرو ما قبو شمر كاو قبدو غرغرو ما قبو طلبا جراتي على جراتي غرغرو ما جرا ينجور من عربا كوشين عرباتي على باتي في دير من عرباتي ولين ديمي دلغو ينجور إسين كايو قبدي غافا سنتاناني من عربا سنتي تانان نمني أتشيلو في غدي فولو ينجور أتشيل طلبا جراتي يو كاتي كتيرا برا ديمتو تاتي ني ديمتو يواتموتو ربي نارغا جتي وفين أورغيني نمني يجيسين بازو بوليتي كانوا موانتيجو أكانوا مواني فكين يفهمها نوغسي يوتوبي كانت تقولنا يوتوبين كاكاسيتي يوتوبين مالي كاس غافا يقولون يو دبين تاكاسيتين وانتا هندا مدالي لالي مالي يوكين نما أمنتو توكو غافا مالي أكان مالفاكاتي بلونسو نكاسي بري بلونسو أكاستاتي دورا لالي سيداران يوكانا مغاري تاتي جراتو ردكتي سينسون وان انتاني طرول الرنكاينا وان انتاني هي فكيسنا سننجرها وسنتي بالليسف إيفا منابرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كومنتي جلتي وادو غنغرف نغرسا يادو غنغرو بعد إيفا مو نجبيسا أنتي يا شودا. السلام عليكم ورحمة الله.